Hiriyaatu gorsaa jira jechuudha. Nan fuudha. Dai. Yaa garbee kanuma mudhiidhaa gadi hojiitti naa deebiftee galalli kan keetiin jedhiyan. Ayaahuma. Amma fuudhaaf heerumni baachii maalii qaba? Amma mee kanumti na ajaa'ibeen inni baachiin keenyan fuudhanii baachiin keenya heerumanii dhumanii kanan jedhu laa kan baachii qabu fuudha heerumatu hin taane barumsa kan hiriyyaan fuudhaa hiriyyaan gaa'ilaan jiru. Hiriyyaa jireenyaa hiriyyaa waliin baratan hiriyyaa waliin jiraatanidha maleessa. Hiriyyaan fuudhee hiriyyaan heerumee hiriyyaan maal ta'e maaltu fide amma kana? Dhageessaa beekalaa maaltu jira beektaati? Hundumti isaa dhuunfaa dhalaa jireenya. Jaarsi mana keenyaa tokko abidda kaayina gubeerana. Mucaa kee argee dhungadhee du'ee. Anaan mana dhungateeraa yaana mucaasaa ganaa mucaa koo kan biraa waa'ee akaakayyuu isaatii yaada naanna dhiise. Akkuma isin jettan fuudhii gaariidha heerumis gaariidha. Fuudhuun baay'ee magaala gaa'illi baay'ee magaala baay'ee gammachuu qaba garuu itti yaadamuu qabaadha itti karoorfamuu qabaadha itti qophaa'u ga'umsa isaa horachuun gaariidhaadha malee maal amma hoggaan kun baay'ee mana ijoolleedha reefu hoggaa 41. Sichi hoggaa 10 ganaa hoggaa meeqa afee yoon fuudhe maal rakkina maalii qaba? Nan fuudha. Erumaan fuudha gaa'ela sinuman naabbaddaa ijoollees 2-15 Yaa darbeelii waacha. Muudhaalee mudhiidhaa gadi naa fayyiftee yaa waan qalata kee nan fuudhaa gurra kootinuu waan biraadha. Borri yookaan iftaan ol argina naasofna rakkoon hin jiru. Kanaaf rakkoon hin jiru hin jedhan inni naasofna hin mari'anna. Sin argasiidha kan jechaa rakkoo maal qaba eessan naqa? Michidhaa baay'ee waan nagashu miti. Al tokko waa ifan dhufe al tokko waa sitti dubbadha dhiitanii. Siin bilbilaa afachuun eegame. Namtu rakkoon hin jiru booddee dubbatta. Bilbilaachi kaayee. Maal nama maalidha maal? Egaa yeroo darbii waa'ee fuudhaa kana sitti kaamnaanii xinnuu ati sin achi jaallattiin naanaan dhiise amma mugurri kee aga dhaga'u ala dhaabadheeni isati baay'inaan fuudhaa maal jettu kanan gammadee sitti dhufe ofii attami mucayyuuni nama baay'eetii wayitii hin jedhiya. Yoomin nan fuudhee? Gurbaa maalti amma gurba Isi sheexaalli gara si bubbutuu dandeessi hinumtammaa bayeessa mucaa gaarii taanaa ani muuna muutayyuu yaafadhee gammachuu guddaan natti dhaga'ameen jire taana ilmoo kakeetii erga nagadhe nan gammade dhugaadha yaada baga jijjiirratti. Mucaa tokko tunaa bilbileetu waa'ee fuudhaa ta'ee gaafa akkasiin fuudhaa gaafa akkasii ta'ee natti mee bayeessa kan kee immoo yoomii jedhee naan haasa'asumne maleessa waa'ee nan fuudhaa waa'ee maalii karoora isaas hin qabu akkuma kanaan dura haasa'e dhammisaa kana waan hin jirre fiddanii ammaa waan biraa naaseenaati lafa dhimma keessanii dhaqadhaa. Naal jechuudha. Wanta akka jedhamu jechuun hin jiru jechuun maal jechuudha hin jedhu ofii kan hin jiru erga qalbiin kun si keessa dhufte naanis namoota yeroo hundaa cidha namaa dhaquudha yeroo tokko muudamnis cidha ofii waammachuunis bayeessa ofii hin jiru ijoolleen kun immoo attamii gaariidha shamarran bayeetti wayii argattee hin jedhu nama attamii ijoollee abbaanallee dhungannaadhaan wal daddabarsimoo mana ammoo waan gaarii argattee hin jedhu. Anagasi laadame. Wain pura wain heerumaa kun abba. Sanyii isa bara kan keessanii kana miti.
Dukuri faashiktiidha moo maal jettani dhaagaleera kanaafani iyyuu ofii keetii akkati barbaaddattu siin jedhe. Akkasitu hin taane akka qaba adeemsa qaba amma miindaa nama tokko jiraachisuu hin dandeenyeeni an fuudhee maal akkam godhuudha kan fuutee haftee hoggaan kee meeqa ta'e kana ta'e ittanii nu dhiphasa isa sanyii bara kan keessanii fuudhanii calbalanii jiraatan otoo hin taane inni ammaa rakkisaadha. Waan baay'ee qaba adeemsa baay'ee qaba amma sinitti meeshii Ai gurbaanana ofii kan hin jedhi of shakkisaa hin jedhi yaani waa'ee fuudhaa guma sitti kaase inni itti miciiramtuu kun maali siyaa miciiru garbeeliin utuun ilmoo keen argin du'uun jedhe yaani. Of shakkisaa jimaa. Shakkii maaliiti jettee maqaa isaalleen dhaani kun rakkoo qabaa hin jedhi yaani mudhii keetii gadi jechuudha. Mudhii gadi rakkoo maali? Ngal ko baltan jeriya. Ijaro ba waru badu sati kolfan ki jette gaggabdu bale wana na sun jeriya. Rora ko kamate ngati hoji no datu injeriya. Rakkoo qabu hundumti sai. Gaariidha wanta rakkoo qabu hin jiru. Bundiin ko gadis namu guutummaan ko fayyaadhaati. Fayyaadha. Fayyaadhaati. Yayin fuutaga. Geesse fayyaadha miti. Yayin fuutaga. Ano fi ko fi fuudha moo sinii fi fuudha? Takkan si fuudhu barbaadee sila hin jedhe. Maal jedha kun ofii keetii fuuta malee anaa fuutaa hin jedhi. Kanaaf iyyuu yeroo naa ta'etti hin fuudha kaan. Yeroo naa ta'etti fuuta. Yeroo anaa an jedhetti fuuta. Fuudhi jennaan fuudhuudha. Anama si wajjin wallaan soo waliin qabuun barbaadu nageesse. Maal jedha kun. Amma mee lafa nan deemattani deema hambalaan rakkisinaati. Bilbila addaan kuttanii waa'ee hojii naasaadha. Namni waa'ee hojii malee waa'ee fuudhaa, waa'ee heerumaa, waa'ee maalii isin jettani. Hiriyyaan kee fuudhee, hiriyyaan kee rumtee, hiriyyaan kee gadi bu'ee, hiriyyaan kee ol ka'ee maal kuni nan gashu anaan. Siin galchu. Anaan boona galcha. Anaan boona galchaan jedhu. Fuudhaa kaa. Lubbuu keessaa fuudhu isan fuudhee si godhadhettu qalbiin na keessaa fuudhamaa jiran jedhi. Hamma si galchee utuu biqilaa tokko guddiseeyyuu baay'eessa. Hin fuudhu namni maallaa jedhan jedhi aadaaf safuun beektu hamma gurra. Gaafa si baaftutti fuutaa hin jedhan kana maal jedha kun. Haa ta'u mari'annaati. Mari'annaa dhaqaas lafa hojii keessa lafa ammaa namatu na barbaadatan miti. Deemaa rakkoon mari'annaa. Ageesse isallee waan mara ittiin qabdu amma abbaan gammachiisii waan natti qaba. Ageesse mucaa isaanii tokkotu waraqaa ergata waraqaan keessa achumaanis kan geettimeen akka namoonni naa yaa'an godha hunda isaa osii xumura. Deemaa rakkoon hin jiru. Ani sinitti nima. Allatti mita dhaqeen achi dubbii fixee dhufa. Ani sinitti nima. Dhaqaa rakkoon hin jiru dhaqaa. Deemaa sin. Maal jedha? Dhaqaa. Mudhii maal manni. Mudhii gadi nagaas miti mudhii ol fayyaas miti. Warra jaarsa seenaa kana maaltu baraachisaa? Amma nagaa ta'uu baate hin shakkachuudhaan jaarsi kun. Mudhii gadi fayyaas hin ta'in hin jiru. Maal godhaa jirta jiriya? Laaqana nyaachaa jira. Laaqana kun nyaachaa jira jedhe. Nyaachaa jirta. Inna jedhu ofii mudhii dhaagartuu si dhibameesse daakuunis si dhibameera hin jiriya. Samuunis si dhibamee hin jiriya. Maal godha yaa garbeerii waacha lafa daraddartee hin jiriya. Amma mee? Biyyoora lafa nyaatu yaa ilma koo. Himu boleh gadi badin sirian, Dai, wame kasih dah buat cewek. Lame? Asal ke sini. Ini single gara gara mau fudi. Mucana fidi unggat dendua. Mucana fidi kanan goda. Mal jetan kuni sigara miti. Nuclear akar kisan nama goda. Tutan nama goda. Isa kas tu syukur. Sila yoro bau. Dah fuda. Mal jadi. Irian kesi. Fudi sini jadi jadi ya. Amma mal pun enggak tanya. Engkau payah jadi jadi. Kau payah kan jadi jadi. Payah ada wan dum tino payah. Hai, payah lah. Mari kita tiba kat tadi.
Kanaaf isa yeroo kan keenyaaf yeroo kan keessanii waan turetti. Nakala miti. Idanji. Mucayyoo mooraa kana keessa jirtu kunoo alaayyu qalbii fuute ati sammuun kee hojjetu jiriyaani kan sitti jaamsee jiriyaani tu seena jirtu. Maal hojjenaa sabtee naan gaafatanii? Naal jetti. Naan gaafatanii re. Si gaafadhu. Mucayyoo kottu kottu mee kottu mee. Nagaa keessanii? Mata fayyaadha. Nagaadha. Nagaa. Jirta? Akkam? Nagaa. Lakka namaa ofirraa faamillee barmaatteessa ilaabee mucaaku waan sitti malee xinnoo sindi akka sammuu kuni yeroo waa'ee shamarranii kaasu utaalee mataa tolla bahuudhaaf kaa guyyaa meeqaa rakkoodhuma saanaa gaafadhu mee jechuufan si waa bayyaa mucaaku waliinaasa maqaanan balleessi maqaan kee habaduu siin jedhe. Maali ol galaame amma? Deemaa jira sila yoo haasaa intala koo dubbadhu waan. Tole barakuu qabnan gaafa. Dubbadhaa. Boqotaale. Maali hin fuutu maaliif ijoollee kee dhungadhee maal jedhee hin duudha anaan immoo hin dhungate. Maal taa'ee fuutee amma bara kana abbaa fuudhii sin fuusisaa namni dorgatteeti maal taa'ee fuute? Dhugumaa warra makka keessaniitiin boriif taane gaafa hin fuudhanii bakka bashannanaa lafa akkasii dhaqee waan akkasii bitamee abalu konkolaataa bitate abalu soofaa bitate manni abalus akkasiiti yeroo isiniin ilaalan immoo karuma akkasii kan ba'amtiin jireenyi keessanii abidda godhee nama gubaan keessatti shamarran bara kanaa moo waan tokkotu keessa galteen ilaalan akkamittiin tilmaamuu dandeessan? Maal argaa walla miti nama meeqa tokko ajjeesuu qaba mana keessa gallaan gadi baanaan ol gallaan abiddarra keessanii akka kanatti yaaddataan sirriitti rakkinni ishee ta'uu yookiin isa ta'uu isaa akkamittiin adda baafatte beekta? Rakkinni yeroo hundumaa baay'ee waan eegaasee dubartootaa fi shamarran hin hormadda. Kanaaf fuudha malee haftaka. Maale yaane yeroon ga'u yoon fuudhe maal ta'a? Yeroon ga'u. Yeroon miindaa kuma 60 kuma 80 kuma 100 fa'aa galu maal ta'a yoon. Gaafa waggaa 70 ta'a. Daandii irraa dhuftaati ol galeeti dhaqiiti hojii kee hojjetadhuuti irbaata kee hojjetadhuutis. Keessumaa gaafa dur argitu inni yaarsi guduunfisu maal godhaasi? Jibbisiiftu. Jibbisiisna. An mooraa kanatti iyyuu durban gashinee jiraan jaarsa kanaan. Ol galame irraa ol gale biyyoon sinaa fuudhu malee. Nambadee. Ngaabbita. Ngaabbita. Ammiti. Gaafa arri baastatu ngaabbita. Ani waa yaaddee hin jiru gaan hin jiru.